warahmatullahi wabarakatuh. Deebina gaadhaggeeffattoota daawwattoota keenya wal qunnamtii gaarii rabbi nu haa godhu. Amma gaakalee toora Iraan ture ammallee naannoo sanirraa Iraan xiqqootu hin dhiyeetuma karaa biyya Iraqaa fi kana seenna. Iraan gaa akkuma jennetti Iraan tun warra guddaadha, warra sha'aati. Mootummaa warra nugusaa tan Arabaa tun nugusummaa kana irraa barteechuun ni mala. Isaan daandii nugusummaa kana hedduu barsiisaa ture. Warri kun warra amata 500 nugusummaadhaan nugus Muhammad Shara Zabalaawi takkaa'u Haji Muhammad Shara Balaazawi kanaan turanii warra isaanii kanaan turanii warra nugusaa kan biyyoota Arabaa hunda isaantu gadhaa beechuun ni danda'ama. Isaan kun yoo naangoo yoo dimokiraasiidhaa atullaan fide kana qabatan nugusummaan keenya ni baddi kajuurratti sodaa qabanii. Ammoo san qofaa miti. Warri Iraan kun sha'aadhaa nuti sunniidha. Sunni irratti daba oofuuf deeman janiiti maqaa sunniitiin Araboota hunda kaasanii addunyaa birallee sunnoota biraa godhanii warri gaa Paakistaanii fi Afgaanistaan Taajikistaan fa'aa warri jennu hundi warra sunniiti jechuudha. Sunnoota kana moggaa godhanii warra sha'a kanatti hedduu dhiibaa godhanii garuu moo'insa jabaa qabsoo jabaa godhanii moo'anii Iraaqillee lolatti bantee bara 8 akkuma kalee jennetti oofaa turtu moo'insaan keessaa baanii. Warri nugusaa kun nugusni Muhammad Shara Zabalaawiin kun nugusoota biyya birarraa hatti adda ta'u haadha mana isaa nugusa lammaffaa of jalatti godheeti zoodii takkaa'u kabajaa kana kenneefi ture jechuudha. Haati mana isaa kun nugusa lammaffaa taatee jirti. Kana irratti haadha mana isaa nugusa godhuudhaan kan addaate jechuudha. Faaraa Liiban jenniin haadha mana isaa kana. Faaraan maqaa isii hoggataatu Liiban kan humna abbaa isiiti poolisiidha ture. Hangana takka haadha mana isallee nugusa godhuudhaan ture jechuudha. Egaa hagana amma waa'ee Iraan kana tuyne boodan Iraan tun baha jiddu galeessaa qofa eessaa jiddu galeessatti argamti. Baati jiddu galeessatti isiin ollaadha. Baha jiddu galeessaa biyyoota Arabaa kana fa'aadha. Amma baha jiddu galeessaa kanallee harka siyaasaadha. Hezbullaa fi Hamaasii fi ammallee warra Suuriyaadha kan adda addaa ka gargaartu turte. Mangistii Suuriyaa gargaarti. Hezbulla illee ni gargaarti. Hamaas illee ni gargaarti. Warri seensaa kun faayidaa keenya kan biyya Arabaa irraa qabnu nurraa tuqa jedhanii hedduu Iraan kana jibban jechuudha. Iraan tun lukuneera qabaatti osoo hin ta'in lukuneerri isiin qabdu ammoo lukuneera 11 gurguddaa qabdi jechuudha. Kan biliyoonaan dalagamu. Ollaa biyya Dabub Ruusiyaa sameen Iraanitti dalagamaa jechuudha meeshaan kun. Gaarota dheensa diinatiif hin tolle qofa osoo hin ta'in meeshaa waraanaa tabaraneedha. Ta Ruusiyaadha achitti waan argamu jecha lukuneera kana suquu hin danda'an jechuudha. Lukuneer kana isaan ammoo hasa nagaati malee kabalaatti irra dalagaan jiranii jechuudha. Kana waan ta'eef Iraan tun biyya jabduudha. Halillee hedduu haasoo inni gaarraa gama Iraaq imaltuun keenya jennee ture. Mi'a amma kana boodan gaa waa'ee Iraaq ilaalla. Iraaq tun Saddam Hussein kun hoggaa aangoo qabatu duraan warra bittaa warra Iraaq duratti mootummaa wayita san gizee indaa dabreen turte Saddam Hussein kun nama jabaa ilma abbaa hin qabne abbaan isallee irraa du'e haadha isaa abbaa biddeenatiin abbaa biddeena isaa heerumteeti hedduu abbaa biddeena kanallee walii galuun turanii re'eessisanii kanarraa ibbateetuma biyya adda addaa deemete biyya Arabaa tana keessa ture. Qaraatii guddaa fudhatee booda hireen pirezidaantummaa tun irra geesse jechuudha. Hogguu irra geessu kana namni kun nama jabaadha. Nama sammuun isaa jabduudha. Nama waraanaanis tooftaa adda addaatiin barate nama cimaa biyya Arabaa keessaa argatte Arabni argate jechuun ni mala Iraaq qofaa miti. Namni kun Iraaniin amata 8 wallolanii addeebi'e immoo Araboonni kun biliyoonota dhibbaan hisaab hasaaree hoggaa addeebu lola Iraanirraa akkuma deebetti fuula isaa karaa Kuweet deebisee jechuudha. Kuweetiin biyya addunyaa tanarratti biyya Ingiliz gabroonfatte keessaa Kuweetii fi Iraaq illeen tokko jechuudha. Kuweetiin odoo Ingiliziin Iraaq fi Kuweetiin tun Ingiliziin gabroomin dura Kiblaagiin Iraaq amma 17 ha Kuweet ammoo tokko jechuudha. Kiblaagiin 18 kun walitti duraan biyya Iraaq fi Kuweet isaa wajjin jechuudha. Kiblaagiin malee Iraaq Kiblaagiin malee Kuweetiin tun duratti kophaa miti. Ingiliz hogga gabrummaa tanarraa irraa baatu biyya Kuweet tana Kiblaagiin Kuweet kun mangistii addaa deettee Ingiliz dabadalee deebiraa qotte. Iraaq 17 fidee 17 kun malkaa baharaan qaban jechuudha. Amma hogga Iraan dadhabee Mohammed jecha amanee ofirraa galu karaa Kuweet fuula deeffate. Kuweet jarjaratti maallaqa biliyoona 30 khasaaran guddaa waan irra geesseef na gargaarii jeen. Isin ga haala kana hundaa'uu nama jeefadha amma lola guddaa Iraanii wajji bara 8 walaltallee hedduu baafne.
obsan gaddaa isiniin gargaaraa itti qaalii sentef akkamitti osoo qabdanu qaalii na sentem jechuudhaan nuti duraanuu qiblaa 18 wajji jirra ingilizitu gaafa nu gabroonfate 18 nu gabroonfate ammoo gaafa baatu kuweetitti biyya Iraaq kuweetirraa kophaa baafte malee abadan jee ka'ee waraanan kuwee seenee jechuudha ammallee ni yaadanna George Bush hoggaasan abbaa isaa jechuudha aangorra jira jechuudha hoggaa aangorra jiru kana isaan kana akka gartee seenan Saudi Arabiyaa fi Iraaq fi Amerikaan waltan siyaasota ambasaastonni isaanii hundinuu akka kuwee biyya isatti akka qabatu waltan amma hoggoloon Libaanoo biyya bilisaa kuwee akkamitti weerare jeeti George Bush lafaaqee Saudi faa kanuma dura waltanii godhan kana maaliif Iraaq kana cabsu waan deemaniif jecha biyya Arabaa tana keessatti biyyiti mataa qabdu jabduun Araba hunda waltaatu isii waan ta'eef Presidenti Iraaq kun nuuf hin tolu Amerikaan faayidaa biyya keenya qabaxeessa jiddu galeessa ni balleessa jechuudhaan kuweet ufuma Saudi fi Amerikaan fi Iraaq basaasonni isaanii maroonni hundi wal ta'ee kan kuweet haa Iraaqatti deebitu qaju lola Iraan kanarraa akka daddamattee wayyootu akka tokko ta'an janii ministeerii waltan kiza inni immoo Iraaqatti lola banoo akkami biyya bilisaa tadhaabbata tokkummaa addunyaa miseensa taate Iraaq weerarti jeeti addunyaatti afeere jechuudha hatti afeere addunyaa tana diinagdee addunyaa takka godhee siyaasa addunyaa takka godhee bulchiinsa mootummaa addunyaa kan hunda tokko godhee xayyaaraan biyya 50 haddan ciriin xayyaaraan ni jira kan baranii hajan biyyoota Awurooppaa kanarratti nafne biyya baay'ee dugaleessallee warra Ameerikaa deeggaru wajjin irra duulanii ni dhaanii diinagdeen addunyaa hundi tokko taate oolte mootummaan addunyaa hundi tokko ta'eeti Saddaam irra duule siyaasa addunyaarraa ala godhan jechuudha wayita kanatti gaa gammachuun tawarra seensa taate Iraaq ni cabxee sodaa irraa qabanirraa moo maalirraa sodaa odoo qofan ta'in faayidaa namni hunduma heeran biyya isaa bulchu nama biyya Araballee tokkummaa jabeessee wal taasisee fayyaadhaan uummanni Arabaa kun diinagdee ofiitiif abbaa ta'e siyaasa abbaa ta'e akka ta'an godhuudhaaf nama jabaa dandeettii qabu waan ta'eef inni yoo tokko godhe faayidaan keenya Ameerikaa fi warri seensaa kun hundinuu nurraa tuqamti jechaadhaan daba dalagan jecha Ameerikaan gaaza barbaada faayidaa gaazaatiif garuu biyyoonni Arabaa maaliif Ameerikaa gargaaran gaafsan biyyoonni Arabaa kun ammaan tana ammas ijaarraa qabani ammallee Arabni Ameerikota ni gargaara Awurooppaa ni gargaara ummata kana akka meeshatti itti faayidaa malee ummanni Ameerikaa Awurooppaa Arabaa kun beeytoota doktoroota faseeboroota fi kanaan hin durfaman warreen nugusaa kanaa wajjin waan durfameef dandeettii Ameerikaa dura dhaabbatanii qaban wama Ameerikaan jee dalagan Ameerikarraa akkuma fedhetti bitatan Ameerikaan akkuma fedhetti miizaana nagadaa osoo eeganne dhibbatti Ameerikaan 30 dhibbatti dhibbaatti gurgure isaan dhibbatti 20 bitatu hin dandan kana jecha warra qareeyoo biyya kana nugusa kana buusee dabarsee nuun tolu jecha waan sodaatanii fi kana oofanii jechuudha amma gaa karaa garaa biraa deemnaa gara biraa hogganjoo Iraaq keessa amma Iraaq kana eega lola godhanii booda ufdii bakka deebu dirqamte jechuudha warraan addunyaa kun baas mootummaan Bush kun ammaan tana Bush duraa jechuudha hogguu buusu kana ufduuba deebisiisu kana hin dhooyne itti dhiise jechuudha amma siyaasa uummata Arabaatis akka uummanni Arabaa kun tokko ta'ee nutti asin deemne Saddaam Hussein misaa'ila Saddaam Hussein khajuu misaa'ila Israa'elitti illee marraa 17 darbee marraa 11 darbee kanaan Israa'el diina Arabaa godhee Araba gama ofii deeffatuuf tooftaa addaan godhee Bushis George Bushis wanni inni godhee maali waraanni kun duuba deebi'ee gizee Kuwait irraa baasanii akka ta'an godhee jechuudha ammaan tana gaa baroota gabaabaa amma ture eeggateeti Israa'el kun lukneer qabdi lukneer qabdi akkana qabdi hoggaan nuti bakka kana du'ataa dhufne nu dura meeshaa baraneetiin oofaa bakka kanatti lukneer qaban janii Ameerikaa Prezidaantii fi kan Ingiliz Xaqilaa Ministeeriin Tooni Bileer janii kama nama hamaadha nilleeni asoofanii Israa'el Iraaq tonu lukneer qabdi jechuun addunyaa sobanii lukneer haga ida bulletti zaroo amma jiru haga amma takkaan argamin lolaan isi George Bush lammaffaadha hogga abbaa isaa boodan aangootti dhufu Saddaam Hussein kana dha'ee aangorraa ari'uu qofaati isallee qabanii akka ajjeesan godhe jechuudha. Lola sanboota garuu barra Tooni Bileer paarlaamaa irratti dhiifama gaafatee jira dogoggoraa minam jee eega sultaan abuu booda.
توني بليرجع أما عملوتا يا موتما قبرهم فتاة هنداتو بروتا يا خداني في خد شامبودن بدينا تشد لي نسوم بدي دمالي أمريكان وتخطي دقر خطرت مالي جتوني سا ورا بسخوت سرين دوتيساني سنيجا يسي بلي سامبودن جتشد ألوخنا كي كتقول مراجو خطاو في فرتة جرا فرتون دوغادا أمو بيجوني عربا خن إيجا صدام كاسيتش أبيس هم نرجعني ولانتمان إيراق فان أم جبات جراني إيران تون بيجي عربا خنا اللي فتنات تاتي جرا أما هدو ورك بحرين فان نصداتني قطار اللي وجين تركي في إيران والتاني قطار وجين اللي جراني منجسين أما سوريا خنسي هدو أدا ديجما جرا قافسانيتي ديجو رفخاني موتمان صوبي بيرا دابته روسيا أنتو نما أمريكا فريقه تنهجني يبدو جنو رغمان يبدي خد يبدو نيتو قال كدانين أمريكا فان فرنساين جرمال بيوني أوروبا هم دينو تقامي ورا سوريا تفي ورا إراقي وجين إراقي ستقامي ورا أمريكان دقرتو وجين والقبتني سوريا تنا بلسف بيوتا سعودين دولفم خليج عربا خجان كان كويتي في بحرين قطر عمان يتبابر عرب إمارات في راشن ما نبتن سوريا خنم دينو خرج الروحنا ما يقول عليه واني أما عربني خنهم دينو تدولي أمريكا وجي دبي ندا روسيا ومنورانا جها في الدم مشا ورانا جها في الدم ورا أوروبا خن أمريكا راقبة أما أكبابي سني مشا إسا قرتني أولانتما موتما سوريا دا روسيا أفغاني هاقلو يعني إنسان اللي تركلين خن منجسي سوريا دا خن أودن موتما تقامي ثاني خن دقرودن تقامي سوريا دا تا بيا سوريا خيستي بيا كردوتا بلقوم ستي خن هندا أودن تركلين هدو ديباغوتي هندينو تميل كوينه منجسي روسيا غرغار سكو ده منجسي باشر الأسد خد الدنيا رت عربني هندي في أمريكا هندي فجأسو ده دمان أما متاع القبته أكا بيجت تجراتا يشودا أما تركي فارس وني موتما سوريا خنا لولا ليمالي سمين سوريا دبوب تركي وري كردي جاني قبته يشودا سينا ورا تركي خنا كردي خنا جزيرة الله كردي خجام كون سبا ورا كردي سمني ورا كردي هون قدنان بيجي تركي خسرات أمة مليون خد سديرة حاجة مليون خد أفيد تركي خسر جرات تركي بحالفتي أو يروح قلندينو ورا كردودات كردوني خن سنكو فامتي كردستان بارتي كردي سراتنيو بارتي خجوهم بيجي سوريا تركي خسر تركي باتي بكا أو مشا قدوك أبديتشو كردي أربعينيوش بارتي يجون كوني إيراق كيستي ورا جينوتا خجانتون أمة مليون تربة إيراق كيسا قبدي كردين تون أمس خنا سوريا تركيا كيسا خلو سدير خلو فروق جنا مليون دي دمي تكو بيجي خنا بيجا كيسا خجران إيران كيسا مليون جها قبدي إيراق الرا سمين التجران إيران الرامو دبوب التجران دبريتي يو سوريا كيسا نما خمري بجها كمان ومن خو ولي قالت ورا خردي خني أمة مليونة دي دمي تربة راحة دي دمي سديتي خد الدنيا رفع أي وجه جيران جتورا وري كردي خن ورا كانت تدو خنا موتما تركي جل مليون كل سدير راحة خدا فريني جيران جنة إيراق كيسا مليون تربة جيران إيران كيسا مليون جهاد جيرا سوريا كيسا خم رب جهاد خجالو تجرا وري سوريا خن خلاص من بك غازا وقفت ورا كردي خنا وري إيراق كن يوم سمين إيراقي خنا ورا كردستان جاني ورا كردي خن بصرة فاجاني ور بكي غازا باسم كون اسي يچور نمني منغسين يا كون هدو يسان كان فيتاتور جينا كيميكال جاني جرا خان عراق توكو غافس دامسن مسيرا نغاتي جينا كيميكال جچويو ويا توكو كردوتا سميني خنا بصرا خنا كبابتي بصرا كون دبو سمين عراق تي بيسانيتي نما كوما شنفا ويا توكو جينا كيميكال جچون كون إسان كنا كيميكالين ويا توكو تنم كوم شنفا وان فيتو مكا خنا باسني إيران الرئيس دبوب إيران خرا سمين إيراق نولا تيجو بك إيران نداجي بكم تتا الدنيا رتين إيران نداجي قبضيان دبوب إيران سمين إيراق جدو ترتي غازني إيراق في إيران اللي نجرا خجان خانو ما يجور ورخون سوريا الرئيس خمر بجاجراتني بك غازا قبض إسرائيل جنگو دون خور رخنات ورخون هيري همتو منجسي تركي منجسي إيراق منجسي إيران منجسي تركي جلتي فجانيتي هيرين إنساني هدو دبدي جرتي جورا خناف جتشا ومن إيراق كوني إنسان كان فيتودن عربا وجيل والتاني بلسودن هدو ديباتي توران إيجا صدام بوئة والرئيس إيران كون جباتي رفيو فرزانتين بيا إيران
kurdota keessa ta'e ture jaarsi hedduu ni dhukkubaa da'ifee bara 70 kanatti ni du'e warri turkii kun gaamii limarraa amma haasama keessatti gurre dhimmi isaanii Iraaqii fi Iraanii wajji waan hidhatuuf karaa turkillee baatu inni deebine turkirraas karaa nooyiruun hundinuu itti argamtu warra isaanii kana jechuudha. Waan kana seenee jecha gaa ummanni Iraaq kun ammallee lolarra jira. Mujaahidoota adda addaatiin warreen amantii adda addaatiin wal qoodanii jiranii Iraaq addunyaa irratti beekamtee Arabaa mataa taatee turte sunarra sablina jabaa keessa seentee ammallee diigamaa jirti. Warri Arabaa kun hanga warri nugusa Khaliija jiddu galeessaa kun jechuun kiyya Su'uud Arabiyyaa, Kuwait, Bahriin, Qatar, Amaan, Yatababbari Arab Emirates, Jordanos warri kun Jordanos illee ikonomii warra Khaliija jahan kana jala jirti rakkisaa miti. Warri jahan diinagdee Gaazaa waan qabaniif jecha warri huyyoon karaa nugusarraa karaa beektotaatiin biyya durfamtuutiin dhufin siyaasan Araboota diinagdeen Araboota bulchiinsi Araboota nagaa hafayyaati jechuun danda'amu jechuudha. Fakkiidhaaf amma Iraaq gaafa Iraaq dhoyte san gaazni bakka isaan itti dalchanirraa bakka isaan baasanirraa badee lagoota keessatti ammallee akka bishaan haqii takkaa'u baharoota xixiqqaa jedhameeti tuujii fi laga hunda harawa hunda guutee akkana yaa'aa jira jechuudha. Dabree warri kun gaaz kanallee ammallee suphatuu hin dandeenye hasaaraan Arabarraa warri seensaa Saddam Hussein kaasee warri seensaa Saddam Hussein kaasee naannoo san balleessaa jiru sun haalaan hammaataa jira. Kan hundaafuu maddi rakkootan hundaa Falasxiinii jennaan jechuudha. Falasxiin kun eega bara 1947 akka biyyatti Israa'el akka dhaabbatu yanii wasanan bara 1948 Israa'el biyya dhuftee wal qabanii as walit jiran Arabni kun tokko ta'ee Falasxiin kan akka biran dhaabbanni Araba siyaasaa adda facaasu diinagdee adda facaasu kana godhuudhaan diiggan Arabaa ammallee itti fuftee jirti. San qofaa miti Afrikaa kana Arabaa naannoo Baaraa Sameeni Arabaa dabuubii Arabaatii fi Sameen Afrikaa kanatti ka jiran Araboonni akka Liibiyaa afaan illee badii akka keessa jiran yeroo biraattis ni ilaalla. Haalli jiru kun hedduu hamaadha. Uma hundaafuu biyya namaa takka akka addunyaattis akka naannoo tokkottis akka biyya takkattis biyya takkarra haqaan malee warri duule yoomiyyuu ni caba. Nutillee gaarraa qabsoo addunyaa uga jennu keessatti waan jirruuf jecha ummanni keenya kan dabre daran ammallee qabsoodha warra dhugaaf dhaabbate baartota haqaa ni beekan. Warreen cubbuudhaan uummata ari'aadhaa, tumaadhaa, hidhaadhaa ajjeesu kana maneedhaa fuudhee ajjeesu kana warreen dirreetti kontorbaandii jee ajjeesee uummata keenya haadaa jiru kana hoggu hundaa Oromoonni bakka jiru ani baha, ani seensa, ani kaaba, ani tibba waaqeffata Islaama Kiristaana osoo hin jenne humni keenya bakka tokko deebi'ee ammallee akka jabaannu mana jaarree tuuttoon hidhin kana akka tuuttoo hidhannu mana jaarree odootiin kamin akka baadiyyaatti citaatti himnee tuuttoon hidhatin aduu fi rooba saaxilamnee jirru kana mana jaarree kana tolfannee akka tuuttootti hidhannu ummanni Oromoo akkuma tokko duraan ta'e ammas tokko ta'u akka soso'an itti amannaa jechuudha. Warri sir'aata dabree wayyaanee wajjiinis hedduu uummata keenya rakkisaa ture maqaa jirjiirataa uummata keenya miidhuun waan hin oolleef jecha ammas miidha jiranii fafa kana jala hundaa ba'uudhaan maqaa Oromootiin nu muuduu hin dandanii nuti bilisummaa dhugaa barbaanna sabaaf sablammoota wajji jiraatu barbaanna warreen isiniif beeynajuu kana uummanni Oromoo ofiifuu ni beeka tokkotti guyyatti faana bu'aadhaa akka bilisummaa dhugarra geenyu sabaaf sablammoota wajji akka jiraannu dhaamsa isinii dhaamaadhaa har'aaf gaafii haasawa kiyya arsirratti dhaabaa fuulduraaf walitti deebinaa turtii gaarii isin haa ta'u sheer nu godhaa waan dandeessanii walaa guddifnu nagaan jiraadha.